Ligiin England xumuramuuf taphoota torbee 13 qofaatu hafa. Torbee 26ffaa liigichaa taphaarra Leicester Cityin King Power-itti Brentford simatuun eegalama. Leicester Cityin Ruud van Nistelrooy erga qacaree taphoota lamaan jalqabaa irratti qabxii argatus taphoota kurnan sana booda jiran keessaa sagaliin mo'ameera. Goolii 4 qofa galchuun dhiibbaa keessa yoo ta'u kilabichi sadarkaa gadii keessa jira. Yeroo Steve Cooper leenjisaa turan tapha tokkorraa dhibbantaan qabxii 1.2 argachaa kilabiin ture. Amma dhibbantaan qabxii 0.75 argachaa deeggartoonni Leicester City Van Nistelrooyitti gammadoo miti. Taphni kun halkan sa'aatii 5tti taphatama. Taphoota torba taphataman keessaa taphni morkataan waancaa Arsenaal darbii Londanii West Ham keessummeessuun eegama. Ga'umsi Arsenaal mul'isaa jiru kan itti amanamu ta'uu baatus Arsenaal taphoota Premier League 15 darbaniin hin mo'amne. 10 injifachuun 5 qixa ba'uun ammas morkii waancaa keessa jira. Tapha tokko dursee kan taphate dursaan Premier League England Liverpool qabxii 8 qofa Arsenaal sadarkaa lammaffaarra jiru caala. Taphattoota sarara fuulduraa filannoo jalqabaa hunda miidhaman kan dhabe Mikel Arteetaan sararri ittisaa jabaan inni qabu morkii waancaa keessa isa tursiiseera. Sararri ittisa gidduu Arsenaal Gabriel Magalhaeshii fi William Salibaan durfamu taphoota 15 kanaan goolii 11 qofa keessummeesse. West Ham taphoota Premier League torban darban keessaa tokko qofa yoo injifatu leenjisaa haaraan kilabichaa Graham Potter dhiibbaa keessa taa'uun gara Emirates imalu. Arsenaal tapha kana injifannaan dursaa liigichaa Liverpool irratti dhiibbaa dabaluun cinaatti taphoota 16 walitti aansuun osoo mo'amiin imaluun Riikaardii bara 2011 qooddata. Taphattoota sarara fuulduraa Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesusii fi Kai Havertz miidhamaan kan dhabe Arsenaal carraa injifachuu isaa laafuu danda'a. Torbee darbee goolii 2 Leicester City irratti kan galche taphataan sarara gidduu Mikel Merinoon boruu sarara fuulduraa Arsenaal dursa jedhamee eegama. Taphni kun sa'aatii 11tti eegala. Sa'aatii wal fakkaataa Bournemouth, Wolves, Fulham, Crystal Palace, Ipswich, Tottenham, Southampton, Brighton waliin taphatu. Tapha kana dursuun sa'aatii 9:30tti Manchester United gara Merseyside imaluun Goodison Parkitti Everton waliin taphata. Manchester United Ruben Amorim jalatti obsaan eegamus fooyya'uu hin dandeenye. Yeroo qacaraman sadarkaa 12ffaadha. Amma garuu gadi bu'uun qabxii 29 sadarkaa 15ffaarra jira. Sadarkaa gadiirraa qabxii 12 fagaata. Taphoota 6 darban keessaa 2 qofa injifate. Taphoota Premier League salgan darban irratti immoo goolii 7 qofa yoo galchu taphoota 5 irratti goolii galchuuyyuu hin dandeenye. Borummoo David Moyes jalatti ga'umsa gaarii mul'isaa kan jiru Everton irraa morkii cimaatu isa eeggata. Taphoota 5 darban keessaa 4 injifachuun tokko qixa kan ba'e Everton qabxii taphoota 20 jalqabaa irratti walitti qabate caala taphoota 5 kanaan argateera. Everton qabxii 30 qabxii tokkoon Manchester United caaluun sadarkaa 14ffaarra jira. Liigichaan Rasmus Hojlund erga goolii galchee taphoota 15 darbeera. Joshua Zirkziin immoo taphoota 12f ongee gooliin imalaa jira. Alejandro Garnachoon Amorim jalatti goolii galchuu miti mijeessuunuu itti ulfaateera. Marcus Rashford ergisaan Villa Park jira. Barana liigichaan goolii 6 galchuun taphattoota kilabichaaf goolii galchuun dursan keessaa Amad Dialloon miidhamaan tajaajila hin kennu. Galgala sa'aatii 2:30 irraa eegaluun Aston Villaan Chelsea waliin morkata. Chelsea Nicolas Jacksoniin miidhamaa yoo dhabu Enzo Marescaan furmaata barbaaduu qabu. Torbee darbee tapha Brighton mo'aman irratti yaalii kallattii eeggatte tokkollee taasisuu hin dandeenye. Kubbaa 92 walirraa erga fuudhanii taphataniin booda yaalii taasisu. Kaayyoo malee kubbaa walii daddabarsuun liigichaan kilaba lammaffaa isa taasiseera. Taphoota salgan darban keessaa 2 qofa kan injifate Chelsea qabxii 43 sadarkaa 6ffaadha. Dilbata tapha cimaa torbee kanaan dursaa liigichaa Liverpool gara Etihad imaluun Manchester City waliin taphata. Torbee darbee gara Villa Park imaluun osoo hin eegamiin qabxii 2 kan gate Liverpool gara injifannootti deebi'uun garaagarummaa Arsenaal waliin qabu bal'isuudhaaf morkata. Champions Leaguein Real Madridiin akkaan caalamuun dorgommiin ala kan ta'e Manchester Cityin Premier Leaguein garuu taphoota 6 darban keessaa 4 injifachuun ga'umsa gaarii irratti argama. Taphni kun sa'aatii 1:30tti eegalama. Tapha kana dursuun sa'aatii 11tti Newcastle Nottingham Forest waliin morkiin taasisan tapha cimaadha.